Dhiheenya kana gara biyyaa deemee daandiidhaan ifanii uummanni akka jeeqaman akkasuma aangawoonni akka dinqisiifatamaniin hubadhe jechuudhaan Jawahar dhiheenya kana gara biyyaa deemee waan addaa waan hin arge jechuudhaan arantana fuula Facebook isaa irratti maxxanseeti jira. Mee Jawahar maal jedhe? Akkasuma dhiheenya kana bakka lamatti bahanii wal loluu hooggantoota ABO gurguddoo hoogganaa waliigalaa Jaalmarroo fi akkasuma hoogganaa jiddugalaa Jaalsanyii itti aanaa Jaalmarroo jechuudha. Jaalsanyiin eessa jira kan jedhume gaafiif deebii inni godhe keessaa sagalee masaarraa ni dhageessu jechuudha. Ani Abduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Wallola hooggantoota ABO lameen Jaalmarroo hoogganaa waliigalaatii fi akkasuma hoogganaa jiddugalaa Jaalsanyii dhiheenya kana ajandaa guddaa kan ta'e jechuudha. Jaalsanyiin nuti amma booda ABO jalatti hin hoogganamnu isaantu heeraa fi seera darbeeti jira kan jedhu dubbateeti ture jechuudha. Miidiyaaleen adda addaatis waan kana gabaasaati jiru jechuudha. Kan inni gaafiif deebii godhe keessatti akkaan hubannetti jechuudha. Fakkeenyaaf akka ABO'n bakka lamatti bahee yookiin ammoo ABO'n lama tahee akka bosona keessa jirudha kan gartee gabaafamaatiin jiru jechuudha. Garuu waan kanarraa faallaa jechuudha. Gaafiif deebii inni himee duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati amma immoo koree hojii raawwachiiftuu ABO OBO'ti jechuudha. Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seera ittiin bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seera ittiin wal sirreessantu jira, heera ittiin wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badiin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa, heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegne, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri saba bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf ABO OBO waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu. Boru itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba nam tokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafne ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa ABO waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabicha yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko hooggana waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hooggana waloo filanna. Kanaaf har'aan booda ABO OBO'n bakka nun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee jira. Obbo Sanyiin itti dabaluudhaan marii karaa nagaafis qophii ta'uu eeraniiru. Karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuu balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha. Obbo Sanyiin miidiyaalee muraasarraa bilbilaan gaaffilee dhiyaataniif bakka eessa akka ta'e hin ibsamnerraa kan deebii kennan yoo ta'u kan haala kana mijeessan qaamoliin mootummaa dhimmicha laalchisee yaada kennan hin jiru. Sagaleen Ameerikaa addatti Obbo Sanyiirraa odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Jaalsanyiin bilbilaaf miidiyaalee adda addaatii fi gaafii deebii kennuus qaamoleen waan kana mijeessan qaamoleen gartee waan kana akka gartee isa Jaalsanyiin dubbifamuu mijeessanii addatti waan jedhan hin qabanii. Akkasuma raadiyoon sagalee Ameerikaa VOA'n ammoo Jaalsanyii addatti dubbisuu hin dandeenye kan jedhudha. Asirraa akka hubannetti isin jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf asirratti VOA sagalee Ameerikaati jechuudha kan inni dubbate. Akkasuma gartee yoo mootummaan gartee karaa nagaatiin balballi isaa banaa taate nuti karaa nagaatiin dubbatuudhaaf qophiidha jedheeti jira kan Jaalsanyiin. Akka jecha VOA kanarraa hubannetti jechuudha Jaalsanyiin akka qaama mootummaa harka jiru jechuun akka gartee qaama mootummaa wajjin walitti konnekshiina qabuudha akka amma VOA irraa hubannetti jechuudha. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa waan kana mijeessan addatti waan jedhan hin qabanidha. Mijeessan akka Jaalsanyii dubbifnuuf kan mijeessanii jechuudha. Dabalataan ammoo Jaalsanyii karaa bilbila ittiin namoota akka isaan dubbisan mijeessanii alaa Jaalsanyiin irraan karaa biraatiin Jaalsanyii bilbila isaatiin akka jechuutiin atti fakkaata asirratti Jaalsanyii karaa biraatiin argatuu hin dandeenyedha. VOA'n kan inni gabaase jechuudha. Kaleessa gaafiif deebii godhaniif jechuudha. An keessaa daqiiquma lameen tana isin dhageeffachiise malee viidiyoon hedduu jechuudha fakkeenyaaf sababa ittiin wal dhabdee isaaniitis akkasuma gartee waan ibsa irratti baasaniifis akkasitti dubbateeti ture jechuudha. Duuba kanarraa akka hubannetti amma akka gartee mootummaadhaanii ammatti jechuu kiyyaa beeki waan durii jechaan jiran amma akkaataa VOA'n amma dubbate kanarraa akka hubannetti viidiyoo kanarraa akka hubannetti VOA'n ka jedhe qaama mootummaati waan kana mijeessee isa qunnamne inuma sanirraa addatti ammoo karaa biraatiin yookiin ammoo gartee karaa
dhuunfaa jaalsanyiitiin isa argatuu hin dandeenye kan jedhudha. Dhumarratti kan isaan gabaasan jechuudha. Hundaafiyyuu amma jaalsanii achiin bahee jaalmarroon achiin bahee yookiin ammoo wal lolanii yookiin ammoo walii galanii akkas tahanii achi jiraatanii as jiraatanii miti. Uummata kennaa fi falli hanga daqiiqaa amman tanaatitti fakkeenyaa fi wanni Jawaaraan tana dubbatilleen waanuma waa'ee kanaatiin wal qabatudha. Uummata kennaa fi falli kan dhufu karaa nagahaatiin yoo mari'atanii nageenni bu'e qofaadha. Addunyaalleen kan gaafachaatiin jirtu uummanni Oromooillee kan inni eegaatiin jiru kan uummata ilmaan isaa camadeetiin akka sangaatti camadee farda isaa camadeetiin dirretti bahee fi araarama nagaa nurraa buusaa lolli nurraa haa dhaabbatu kan jirudha. Oromoo fi addunyaalleen isa kanaadha kan eegaatiin jirtu isin jechuu barbaade. Oromoodhaaf furmaanni haga daqiiqaa amman tanaatitti Oromiyaa keessaa lolli dhaabbatee yookiin ammoo Oromoon nagahaan ciisee bulee hin beeku jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti duguugamuun itti fufeeti jechuudha Oromiyaa iddoo nageenyi hin jirre keessatti. Jawaarilleen waan kanaan wal qabatudha wanti inni irra barreesse jechuudha. Akkas jechuudhaan dubbate Jawaar dhiheenya kana gara biyyaa deemee daandiiwwan faayamanii uummanni ammoo akka jeeqaman aanga'oonnis akka ajaa'ibsiifatamaniin hubadhe. Akka cimaatti namoonni ilaalaman namoonni gartee hanqina nyaataatu mul'ata. Rakkoo diinagdeetiin fooyya'aa uummata ta'e uummanni magaalaa kan yeroo baay'ee rakkoo diinagdeetiin fooyya'aa ta'e yeroo beelan yookiin ammoo rakkoodhaan akkasitti dhawamee agarru kan naannoo biraa ammoo gartee kan gadi bu'aa ta'e kan gadi aanaa ta'e akkam taha kan jiru bifa gaafiitiin gaafate jechuudha Jawaar. Biyyi hafee akkam ta'a naannoon baadiyyaa fakkeenyaaf naannoon duraan amma jiddu galeessa jedhame kan magaalaa xiqqoo wayyaa qaban kanneen yeroo rakkoo diinagdeetiidhaan akkas tahamanitti biyyoonni biraa naannoon biraa kan hafee akkam taha. Hojjettoonni mana baankiitii fi ogeeyyiin mana haakimaa yeroo baay'ee akka jiddu galeessaatti akka wayyaatti kan ilaalamanii nyaata dhugaatii fi akkasuma kiraa manaatillee kafalachuu akka dadhaban dubbatu. Namoota baadiyyaa irraa dhufan waliin yeroon dubbadhu ammoo bara kana roobni silaa baay'ee bareedaadha. Garuu akka hin qotannee fi sababa waraanaatiin yookiin ammoo sababa gartee nageenyaatiin qotee bultoonni oomishatu yookiin ammoo lafa isaanii qotatu hin dandeenye. Yoo qotellee hanga gumaacha yeroo hunda kaffalu irraa homaa hin argatu naan jedhanii jedha. Fakkeenyaaf qotee bultootallee hagaan dubbisetti jedha Jawaar Muhammad. Kan nama gaddisiisu ammoo gadadoon uummataa yeroo hunda dabalaa dhufe. Kun ammoo sammuu aanga'ootaa keessatti galmaa'ee hin beeku. Wanni hunduu tole jedhanii waan ufa amansiisanii fi nama rakkoo isaanitti himatu ni didu. Inumayyuu Itoophiyaan badhaadhina akkamii akka fidaatiin jirtu namoota biroollee amansiisuudhaaf yeroo haasa'an odola akkamii keessa akka jiraatan jedhaniiti of gaafatu. Hooggantoonni lola biyyattii keessatti deemaa jiru kana dhaabsiftanii diinagdeen kun akka dandamatu yoo hin goone kufaatii lubbuu ummataatii fi laafinni mootummaa daran hammaatee itti fufa. Jechuudhaan Jawaar Muhammad afaan Amaaraatiin jecha gabaabaa kana barreessee jechuudha. Dhiyeenya kana jechuun barama fakkeenyaaf nama iyyuu achi keessa waa'ee daandii boolee kanaa wal qabatee dhugaadha. Magaalaa bareeddee fi daandii bareedinaan jibbu hin jiru. Garuu waa'een daandii ifuu kanaati Finfinnee beekaa daandiin ifuu kanaati kan dubbatamu. Haa ta'uti ammoo uummanummaan magaalaa iftisan keessa jiraataatiin jiru jiddu galeessaan hojjettoonni akka gartee mana baankiidha akkasuma gartee manneen haakimaa keessa hojjetanu kiraa manaa kafalachuudhaa fi nyaataa dhugaatiidhaan akka uf hin danda'inidha kan isaan dubbatanii. Jiddu galeessaan warroonni gartee jiddu galeessaan gabii argatan jedhamee biyya san keessatti leellifama yookiin faarfaman kan akkas jiraatan namoonni harka qalleeyyii yookiin ammoo namoonni baadiyyaadha kan jireenyi isaanii gadaanaadha akkam akka tahan tilmaamuu nama hin dhibu akkam keessa akka jiran himuun nama hin dhibu kan jedhudha. Jechuun jiddu galeessi yeroo beela himate gadi aanaan akkam tahaa. Osoo haalli akkasii sun deemaa jiru ammoo bulchitoonni yeroo dinqisiifataman yeroo faarfamuu bira dabree dhiheenya kana wallee tokko faana garee torbaan kana keessa kabajee tokko jechuudha. Hin wallifamaaf jechuudha. Kana keessa ammoo burjaaji uummanni akkasitti gartee dhamaati jira. Daandiin ifee akkasii barraqa jedhee ifeeti jira. Uummanni ammoo kiraa kafalatu nyaatuu dadhabee haala akkasii san keessa jira. Inumayyuu Itoophiyaan badhaadhina addaa keessa jirti waan ji'u si amansiisuudhaaf sitti haasamuudha. Kaabinee miti. Mee miidiyaalee makana irratti mee ilaala amma namni waa'ee gara biraa badhaadheedhaa fi biite akkas taatee jijjiiramee maal ta'ee haala akkas jiru malee namni waan biraa dhagahuu hin barbaadu waan nama ajaa'ibsiisu waan amma gartee Jawaar gabaabinaan ibse kana jechuudha. Wanni Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru gabaabinaan waan ammaa gartee Jawaar jedhe kanadha. Duuba rakkoo akkasitti deemaa jiru kanaaf yoo yeroo gabaabaa keessatti lolli kun dhaabbateetiin diinagdee kufaa jiru kana kufaatirraa hin hambisne qaala'uminsi jireenyaatii fi humni mootummaadhaa laaffachuun kana caalaa jabaatee itti fufaa. Lola kana dhaabaati karaa nagahaatiin furaatii biyyattitti nagaha buusaa biyyi haala akkana keessa jirti kan jedhudha ergaan Jawaar dabarsee jechuudha. Anaafis illee wanti nu qabu fakkeenyaaf amma namoonni hedduun mootummaan hin dinne yookiin ammoo abaa'otu didee mootummatu faannoon hin dinne mootummatu didee waan adda addaa jechuu danda'a jechuudha. Dubbiin
haala akkaataa gartee itti akkaataa amma biyya keenya keessatti itti walolamaa jiru kan addunyaan hayyoonni adda addaallee dubbataatii turanii biyya addunyaa kanarra bakka hedduu jira jechuudha akkaataan itti wal dubbatameetiin ittiin walii galamu karaa ittiin nagaa buusamuuni waan haaraa biyya keenya keessatti taa'ame jechuudha akka taa'ame miti jechuudha akkaatuma addunyaan goote saniin wal dubbatanii walii galuun ni danda'ama jechuudha anaafis irraa wanti eeggamu nagaa qofaadha nageenyi bu'uu qaba isin karaa nagaatiin xarbeezaa irratti fixachuu qabdanidha haga dandeenyeen anaafis dhiibbaan nuti godhuu qabnu isa kana kan uummata keenyaaf faayidaa qabulleen isa kanaa jedheetii yaada. Ani Abdul Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti wal deebinutti nagayaan naa tura.